Gabaadhu. Wanni ani bar kana mara isaatu wanni ani akka ani taateen mudannoo na mudate kun ammaa miti duraanuu obsee jiraachaa ture si galee amma ammootu kahuyna kiyyaa ol ta'e si galee namni hawaasni kiyya dhugaa jirtu hin beeku si galee ani filmaan kiyya ni arraffamu dheengadda mucaa tokko jira mubaarak baalee ka jedhamu si galee viidiyoon irratti waraabee anaa filmaan kiyya zarii kiyya ilmaan kiyya hin hambifne si galee guyyaa mara gabbaatee kadhatti sa'aatiidhuma kadhaa quuftee kadhaa maal taateen koomantiin gara kuma meeqaa arrabu mana arrabsan si galee waan ani itti quban qabne tokkoon si galee miti namni marti anu mana arrabsa waan ani ittiin fayyadamne waan ani irraa hin beekne hawaasni ka beeku akka namni kun na wajjin jiru akka ilmaan na gargaaraa jiru garuu dhugaan jirtu kanaa miti obsee osoo hin taa'u amma ammoo innuu bultii jaarrate okay nama bultii jaarratee bultii keessa jiru namni tokko namni nama sinuu bannellee namni sinillee dogongoraan sirratti waraabee dhiifama yoo qaba rakkoon qabu innis amma gadi baatee baga himattee baga rakkoo kee hafuura baafatte koo baafadhu rakkoo kaaf hin qabamne nama biraatiif qabamu yaada je'uufi asirratti wajan goone kalma hasoonee kunne faayidaan qabudha kanaaf waan usmeen gabisi Sambodan yoo kan didamete as deebisi siin jechuudha. Kanuma qofaan siin jechuu barbaade anoon biraa kan achi wanti hin jiru. Hayyee rakkoon qabu waan isin kennadhee jira rakkoon qabu waan isin jettan jalaan ba'oon hayyee. Nama turtanii dhiifama. Dhagaa jirtaa miree waan kana. Inda genne wallahi amru. Gartee tokko simatti kennina. Ati ijoollee achi keessa. Ana laal ani hin beeti ani siif hin beeti waan miree fi gartee ijoollee jira hiriyoota keessa wajjin. Ani namni amma as biratti hayyee jedhee waadaa galuu danda'a. Waan biraa garuu hin godhan. Ani waan beekuuf jechuudha. Ani amma wanni an godhuu danda'u gaafii masanii waan isiin barbaadu saniin kennitaaf mongootuufi malee waan biraa keessa akkana godhaaf jedheen kijibu maaliif waan hin goone. Namu waan wanti ofirratti biizii taasitti. Namu ammoo wal saalfataa waliin gaafatu waan akkasii keessa seenee ganaa bakka namni lafatti gabbu'eetiin taa'ee waan kanatti cinqamee ilaalu hin jiru yoo nama maanguddoo ta'e malee meebi. Saniif jedhee bara. Saniin ni beektaa mi'a sanillee sanumaaf jedhee. Sun dhugaadha laal abdii wanni nu sirraa barbaadullee gaafii masanii gaafii san gaafattee tuni yaada isarrallee waan jiru nu hubatuu dandeetta gaafa waan san gaafattee jettee illee waan sirrii irraa dubbachuu danda'a waan ta'eef. Furmaannu akkamitti danda'amaa jettee gaafatta yoo inni illee immoo kan dhorgatu taate sababii waan kana dhorgattuuf karaa kamiin kennuufi dandeetta waan kana akkam godhuu qabna mucattiin tuni niitii teeti ammas immoo ilmaan kun ilmaan keeti ati waan barbaadellee ta'u nama ilmoo gudee keetirraa baay'ee tokko namni yoo rakkinumaaf ta'e malee rakkina kan fayyadu namni ilmoo ofiin jibbadee yaadu akka mataa kiyyaatti jechuudha sii galee. Kanaafuu furmaanni ijoollee teetii tuni hoo maali garaas nyaattu biyya waqaa kana rakkina jarri keessa jirtu kanallee eenyu olitti namni beeku mucaa kana jechuudha mucaa kanaaf mijatee sana qofa sii galee. Kanaaf waan san gaafattee furmaanni akkami jetteen inni immoo furmaana tokko hin kaayaa fi lakki yoo kajedhullee taate ilmaan kanaayyuu yoo immoo lakki immoo ilmaa unan barbaachisu waa takka hoo kajedhu taate sanis immoo waan jiruun as deebitanii gara hawaasa kanaatitti ibsanuu gootan jechuu barbaadeeti. Laali usmi. Hayyee rakkoon qabu ani biratti. Hundaayyuu gaafadhaa waan. Waanuma lama as deebita waanuma lama callaan. Tole yoo jees tole jettee nutti as deebita. Lakki yoo jees lakki jettee as nutti as deebita. Akkasuma anillee wanni barbaadu sanumaanis. Akkasuma lafa cisiis. Qoya haa ta'u tufsiifuun maal jettu. Tole je'us. Lakki je'us Oromoo furmaata siiqaatii bakka Samboodaan Oromootti bakka karaa furmaataa deemna jechuudha. Wanni godhamu hin jiru karaa furmaataa deemna karaa biraatiin jechuudha. Abdi usmiillee isin miti keessanuu kadhagahuu qabdan. Wanni ati naa gaafachuu qabdu. Iimeelii sana sigalee iimeelii sana akka naa kennutti paaspoortii isaas waan hunda isaatu lammaffaa mootu makiinaa maqaa isaatiin jirtu san akka maqaa kiyyatti naa deebisutti makiinaa ilmaan kiyyaa. Hayyee. Makiinaan yoo inni heeyyama isaatiin ala seerri biyya kanaa maqaa nama tokkootiin nu deebisuu hin danda'u dirqama heeyyama isaa barbaada. Makiinaan ammoo maqaa isaatiin jirti yoo akka tasaa Faatee qabamteeyyuu ani hooma tokko makiinaa qabnaa malee amma hawaasni makiinaa qabdannaan jedhami makiinaa jirtii malee
ani hooma tokko wanti ani irraa beeku hin jiru maqaa kiyyaan hin jirtu waan ta'eef ani masuulinnatii makiinaa kanaa keessa hin jiru waan ta'eef kun ammoo qabeenya ilmaan kiyyaati waan ta'eef waanan ilmaan kiyyaa kiraa manaa ittiin kaffalan biyaansi wanni Oromoo naagoota irraa sanuma wanni harka jiru malee waan biraa wanni an beeku hin jiru soo kanaafuu makiinaa sanillee akka maqaa kiyyatti naa deebisu ka duuba kiyyatti nin gurgura jedhee yaadaa jiru sanis akka dhiisee makiinaan sun maqaa kiyyatti naa deebitu kana bakka wanna nan barbaadu malee waan biraa anumaa wanni isarraa barbaadu hin jiru. Libreen maqaa isaatti jirti makiinaan tanuma akka isaatti lakkaa'amte amma maqumaa fi maqatti fuudhaa jirta si hubanna maqatti fuudhaa jirta malee si harkan jirtu makiinaan hawaasni kunis beekuu qaba. Gurgurachuus jijjiiruu kan danda'u isa kanaaf rabbii sodaalleen keessa laalamuu qabaa fi baay'ee ulfaata wanni akkanaati waa hundumaa yoo dandeesse abdii nama isatti dhiyaatullee biyyarraa isaallee waliidhaan akkasitti yoo dubbistee gurbii gootee nama isa bira jiruudhaan halaalarra namuma bira jiru irra wayyaa namni halaalarra nama hojii gattaa irra wayyaa nama san silaa qopheessitee karaa saniidhaan gaafattee hanqa dandeesse micootanaaf dararamte maqaa nama akkasitti dhiyoodha jedhee yaaduun beeku jedhani ani wanni gaafachuu danda'u waanuma amma isin jettan kana lamaan gaafachuu danda'a saniif bilbila jedhaan kaasa ijoollee biraatillee gaafadhu jamuunillee ergii fi information asiifu jamuunillee haa gaafattu isaan lachuu gaafatanii jamilaan bilbiltee gaafachuu dandeetti. Lamaanuu itti kenni san booda waan jedhan hin dhageenna ila kara lachittuu isin lachuu ilmaan Oromooti nu hundaafuu qixa waan isin jidduu ta'e isiniif rabbi qofa beeka waan jaarsaa jaartii rabbi qofa beeka namni jidduullee seenuu qabu ture. Garuu wanni kun heega dubbatame waan ati keessa jirtu rakkina ati keessa jirtu fiif rabbii keetiif waliif beeka. Anis hin beeku osoo siin jedhaa olee beekuu hin danda'u. Bikka keessan bu'ee miidhamuu hin danda'u. Miidhama si jiru wanni si boochisu miidhama si keessa jirutu ol si boochisa malee jaalatteeti miti namni jaalatee akkanumaan ka boosa ta'e namu bu'aatiniin deemaa jechuudha. So kana waan ta'eef warri as keessa jirtan rabbi warri sodaattan warri ilmoo qabdan ilmoon tiyya sun osoo hadha akkas taate jaartiin tiyya sun osoo taate ani bikka san osoo jiraadhe jettanii yaaddanii dandeettan furmaata isii godha dadhabdan waan hin dandeenye waadaallee hin galina siif goonallee jettanii abdiitiin horinaa jechuu barbaada galatooma ulfaadhaaf koomentii baay'eetu dubarraa waan jira maqaa nama tokkooti. Sheekh Absalaam bilbila isaa yoo qabaate Sheekh Absalaam dubbisuu ni dandeessaa sifu Sheekh Absalaam Kadir. No, isa dubbisuu soo ta'e namuma sheekaat irraan itti wanta goota rakkoon qabu san kana egaa yaalanii booda fira jedhanii barreessaa jiran koomentii argaa jira. Okay, tamam taate akkas okay. Laal biyya bakkaa kana keessaanis nama kaayiroo lubbuu nama afurii miti lubbuu nama takkaatu baay'ee ulfaata bal'aa kiyya isin waan boochisu ni beeyna nuuf gala. Yaa usmee. Laala munir amma dubbii keessa fagaachuu osoo hin tanitti waanuma gartee abdii muktaarra kenne kanatti haadhiif nume amma ishee Abdusalaam ifaallee bakka hedduu hidhatu osoo hin taanetti ijoollee kanatti yoo kadhiifnu taate eenyurraa beekadhu wallaahi nama sheekarrallee nama maalirrallee namuyyuu yeroo ammaa kana keessatti namni dhagayu hiriyyaa isaati nama itti dhiyaatu fakkeenyaa nama hedduu qaanfadhuu fi nama hedduu waa ittillee deebisee ittillee mareedhee waa itti madhullee qaba siigalee kanaafuyyuu jarri kunillee wal beeka waan ta'eef wanni wanna kana qabadhee jedheef eenyu caalallee akkuma abdii muktaaru jedha san abdiin eega waan kana gartee hin dubbisaa ka jiru taate dubbisee tumaaniin dadhabee fi argee fi dhabee aydee ba'e wanni godhan hin jiru siigalee san booda immoo tarkaanfii akkamii akka fudhachuu danda'a hawaasni Oromoo maal akka godhuu fi danda'u san irratti gartee akkasitti walii gallee deemuu malee furmaanni biraa hin jiru. Kanaaf akkasitti hundi keenya ilmaan Oromoodha. Waliin haasa'u Jamiilalleen haa jalatti. Isteebii lammadaa Muktaar boodatti deebina jechuudha akkasuma osuma akka jechuu keeti naaf galee galata. Muktaarii fi Muniir Muktaarii fi Jamiilaa ni godhaa itti. Muktaar lachuu haa gaafatanii. Dr. Asli ni jira Muktaarii jira Jamiilaa jira san sadeen irratti gaa dubbii isaanii ilaallee san boodaan isteebii lammadaa deebina yaada keessanitti walii gallee galatooma. Atigin hamtuun dubbatiin amma booda nagaan nu tura hundi keessanuu tapha beellamaa tokko jiraachi deemnee dachaana. Waan abdii waan jettan hundaafuu gartee wannoo jiraate akkasumaan asumaan immoo Ramzaan tapha qaba waan ta'eef hundi keessanuu gara mana Ramzaa asumaan argamaati.
ati gartee siif waamshir sibira jirraa wanna hundaanuu yoo gartee ati immoo booyin hin dhiphatin illee ilmaan ta'e immoo ilmaan ta'e illee gartee namni kamuyyuu ilmollee argachuu baanu gara fuulduraatti ilmaanuu argachuu barbaannaa ka argatee qabus maalummaa ilmoo namni beeku. Sharafuddin maastar Sharafuddin hin galchi yaanti qaban. Rakkina kana keessa gartee biyya baqaa kana keessatti waa hedduu dabarsaa jirta waggaa dheeraa miidiyaa kanarratti si argaatiin jirraa wayitii ati deddeebitee asirra boottuu kawaamee ilmaan kana wajjin ati taa'aa jirtu. Nama gartee qaaman sibira jiru dhiisi namni nuyi warra badee taa'u kunuyyuu homo siigoonuu dhabne malee dhukkubsataatumaan jirraa jechuudha siigalee kanaafuyyuu ati gartee ilmaan tuni ta'e qofaa miti ta'a ilmaan Oromoo hundaati akkuma Oromoon akkuma kaleessa sibira dhaabatee waa hedduu gartee sii godhaatiin hin ture kana boodattillee duubatti hin deebinu sima wajjin jirra waan dandeenyu gartee sima bira dhaabannee karaa furmaanni taa'amu kamuunu furmaata sii goona inshaallah akkas nagaan nutu jechuu barbaadetti. Ya Rabbiin ilmaan hedduun si badhaase kana caalullee si godhuu hin dadhabu. Karaa Maastar Sharafuddin hin galcha. Seenaa ta'ee hafaa Dadhabu kanaafuu wanni martuu wanni sarra hin jiru wanni martuu hin taraa. Haga dandeessu nambara si ergeera nambara jalli daawwaliiti. Qomee Munir so daawwalii akkasitti inshaallah waan hundaayyuu si wajjin jirraa jechuu barbaadeetti galatoomi. Jabaadhu. Dubattiin deebiin. Galatoom. Laala siifuu wanna amma ati mul'isuu dandeetee kana guyyaa tokko inshaallah yeroo bijee teessee akka seenaatti irraa dubbattaa waan hin dabre hin jiru hundinuma dabra obsi rabbii obsa si haa kennu rabbiinu ilmaan kanaanii takkatti si badhaase ati qabeenya Oromooti haadha shaneeti kanaaf abshir jee baru guyyaa tokko atis laayif irra teessee biyya namni dhaqeessan dheeyxee irraa haasa'uuf jiraatta. Rakkoon kanaa olillee si mudata numa obsi ni beeyna rakkoon biyyaan baa unkaan ilmaan afurii ilmaan shan dhiisi sanuu xixiqqaa daa'ima dhiisi namni lubbuu isaa kophaanu baqatummaan ulfaataadha namni baqataan baqata bakka biyya namaa alii keessaa beeti atiijiin firaa fi wanta keessaa baatee biyya namaa keessa jirta kana siif hubanna Oromoon hundi siif hubatti namni sitti dubbatu namni viidiyoo kan sirratti waraabu hedduu na gaddisiisa. Ani fakkeenyaaf gadi baatee hawaasa kana yoo arrabsite wallahi namni akka deebisaa sii kenna namni tokko irra if qusadha namni viidiyoo sirratti hojjettan saalfadha. Lubbuu nama tokkootu biyya baqaa keessatti hanqam nama rakkisa unkaan ilmaan afurii hojii dhiisaati abbaa malee jechuudha kanaaf bartiyya gabaadhu. Wanni ani bar kana mara isaatu wanni ani akka ani taateen mudannoo na mudate kun ammaa miti duraanuu obsee jiraachaa ture sigalee amma ammootu kahuyna kiyyaa ol ta'e sigalee namni hawaasni kiyya dhugaa jirtu hin beeku sigalee aniif ilmaan kiyya ni arrafamne eengedda mucaa tokko jira Mubaarak Baalee ka jedhamu sigalee viidiyoon irratti waraabee anaaf ilmaan kiyya zarii kiyya ilmaan kiyya hin hambifne sigalee guyyaa maraaf gabbaatee kadhattii sa'aatii dhuma kadhaa quuftee kadhaa maal taateen Komantiin gara kuma meeqa arrabu mana arrabsan sigalee waan ani itti quban qabne tokkoon sigalee miti namni marti anu mana arrabu waan ani ittiin fayyadamne waan ani irraa hin beekne hawaasni ka beeku akka namni kun na wajjin jiru akka ilmaan na gargaaraa jiru garuu dhugaan jirtu kanaa miti obsee osoo hin taa'u amma ammoo innuu bultii ijaarrate okay nama bultii ijaarratee bultii keessa jiru namni tokko namni nama sinuu bannellee namni sinilleen dogongoraan sirratti waraabee dhiifamaa yoo qaba rakkoon qabu wanniinis amma gadi baatee baga himattee baga rakkoo kee hafuura baafatte koo baafadhu rakkoon qabu namni duraan ilaalcha biraa sii qabullee dogongoraa san rakkoon qabu callisuun keetuu rakkoodha baga dhufteeoo namni callisuu keessaniitiitu akka namni biraatillee yaada si kennatu godhee baga dhuftee dubbattee hawaasa keetiitii obboleeyyan keetiitti Oromoon obboleeyyan keeti haadha abbaa keeti kanaaf abshir jedhi kasitti waraabellee dhiifama rakkoon qabu dhiifama walii gootanii dogongorumaan namni wal hubannoo dhabuudhaanii kanallee akkasuma akka salphaa fudhadhu obboleessa keeti inni niisi rakkoon qabu siinjaa maaster haasawii bakka. Siifuu yoo dandeesse gastii wal qixxeessi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hundi keessanuu nagaadha. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Siifuun yaa gabaabumatti yaada baay'ee kakaastanii jirtu kanaaf wantan baay'ee haasoo hin jiru. Jasti wanta itti dabaluu jiraate namni 2,000 jirtanu namni haadha qabdanu namni haadha irraa dhalattan namni haadha keessan jaallattanu gaansi namni ilmoo tokko guddisuudhaaf
haati akkam taate akkasiin nama guddiste namni beeku. Har'a immoo yeroo ilmaan afurii wajjin isiin akka leedhaa yoo ta'e yaadaa yoo ta'e bira dhaabbachuu qabna hundi kan keenya iyyuu siifuudhaan immoo wannan siidhaamu yeroo kamittiyyuu just waan si barbaachisuun namni kamiyyuu hundi kan keenya iyyuu si cinaa jirra. Wama tokkollee miidiyaa kanarra baatee nama tokkoofillee negatiivii wama tokko hin dubbatin waan hin taane sirraa hin dhaga'amini ijoollee kan kee jechuun kan keenya hundaa abshirsi wajjin jirraan siin jedha haadhoo namni viidiyoo sirratti waraabullee gonkumayyuu dogongoruu hin qabu. Ati nama biyya Oromaa keessatti yeroo biyya ofiitti namni tokko da'ee guddisuu dadhabu afurii wajjin rakkataa cinqamaa ilma ofii guddifataa jirudha. Kanaaf jajjabeeffamuu qabdaa namni kamiyyuu namni sirratti waraabuun jiraata jedhee yaadu yoo ta'e illee dogongoraa bootaatti hin kennin jedha obboleewwan kan koo kanumaan isinii dhaamanillee. Rakkoon qabu galatoomuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.